waaqayyo waan hin jirre argamsiise jechuun waaqayyo waan hin jirre uume jechuudha galatoome Yesuus Kiristoos uumama ta'uu isaa walii galleerra argama ta'uu isaa walii gallaa wanni nuti tokko hin jiru argama min uumama min uumaadha inni durayyuu Rana biraa fakkii bakka deebii argadheen jira ifama sa'aatii amma kana kanaaf naan gahaadha kun deebii al tokko kun deebii siif ta'uu hin danda'u bare maaliif jirta naatee sitti deebi'e ishee abbaa ko dhiisuu barbaadeeti guutu beekuma obsal tokko ifaan caricha nama biraa dhugaadha ani koo macaafa qulqulluu ragaa qabatama quraanni si bira jira ishi numna qoy sitti deebi'a quraana gaafatta al tokko dhiifama waliin haa ga'u jira ifaan waan tokko qofa akkatti naa deebistuun barbaada asii ani immoo sii deebisa ishi abbaa ko carraa kenniif rakkoon qabu ishi qoy deer waaq jira gaaffii naaf deebisuu qabuun barbaada wanta ati naa deebistuun barbaada shaada amma gaaffii keessan qofa fuudha qoy waliin geessitti dhufa ishee hin gaafadhu ammaan booda qoy kamal naa deebisi kana naa deebisi kana duwwitti dubbii dhugaa kana duwwitti naa deebistee naanan dhuguma musliimummaan sirriidha amantii sirriidhaan jedhaan gaaffii kana qofa naa deebisi akka hin jedhe obsitii jara xumuree isin qofti na gaafattu taraa kommoo deebisee isin hin gaafadhu gidduutti Echisiisi rakkoon qabu. akka namoota warri jiran carraa sana xumuratanii tole san booddee isin qofa gaafataan hin gaafadhu ishee amma mana gaafataa ture waan ta'eef waliin haa ga'u qofa jira isaaniif hin dubbatta moo nama biraatti dabarsu isaaniifa naan dubbadha ayyee gaaffii si gaafadhu okay yaaduma tammaa guutuu gaafachaa turte irrattanii deebii kennuu barbaade maal jette isuma si gaafadha gaaffii lama qofa si gaafadha gaafadhu ayyee Yesuus Kiristoos uumama hundumaa dura dhalate jedhaa miti Qolaasiyaas 1:5 ayyee tole jalqabatuun dhalatiin dura hin ture kutaan kun kan inni ibsu hangafa ta'uusaa hangafa waan hundumaa waaqayyo waan hin dursine uumamaan dura dhalachuun hangafa ta'uusaa agarsiisa gaaffii si gaafadhe hangafa ta'uusaa agarsiisa hangafa waan hundumaa waaqayyo hangafa waan hundumaa ta'uusaa agarsiisa kutaan kun naa galeera nan beeka otoon dhalatiin dura hin ture Yesuus eeyyee eessaa dhalate re okay otoon dhalatiin hin ture kanatti jettee sirriidha eeyyee persentii 100 otoon dhalatiin tureera eessaa dhalate gooftaan keenya siin deebisa gaa lafanni dhalate immoo sitti nima isa kanaaf deebiinsa gosa kan eegee ol qabita akka warra kaanii dubbadhu ayyee nagaamu amma nagaamamee jedhe saatiin nagaamu malee okay thank you rakkoon qabu guddiseen dubbadha utuun dhalatiin dura tureera isa kanaaf immoo ragaan wangeela Yohaannis 8:58 irratti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos utoo Abrahaam dhalatiin Yohaannis isa duraan ture jedhee dubbateera isa kanaaf deebii gaadha inni waa'ee Abrahaam dura jiraachuu isaa dubbatan gaaffii si gaafadhe waaqayyo uumama hundumaa dura jedha waa'ee Abrahaam osoo hin taane uumama hundumaa dura dhalatuu isaati kan inni agarsiisu miti inni kam inni Qolaasiyaas tokko 15 irra jiru okay dhalachuu isaa gaafa jedhu sun ikkoo ifaan ifatti akka dubbiin keenya wal keessa makamne amma waa'ee Abrahaamiin boqonnaa 8 lakkoofsa 56 irra jiru fidaa jirta amma sun waa'ee Abrahaam duraati an kan si gaafadhe uumama hundumaa dura dhalatee gaafa jedhu otoon dhalatiin dura hin tureyyuu siin jedhe eenii jettee isaa dhalate re'oo jiraate okay gaariidha inni dhalate gaafa jennu sana dhaloota isaa akkan keetii yookaas immoo akkan kootii kana miti inni sun maalidha waaqayyo hangafa ta'uusaa agarsiisa fakkeenyaaf hangafa ta'uusaa walii gallee jirra amannee jirra hangafadha tole hin dhalate ka jedhu qofa barbaadan hin dhalate ka jedhu hangafaa hundaayyuu haa ta'u rakkoo qabu hin dhalate kan jedhu kuni waa hunda dura dhalate miti eenyurraa dhalate okay gooftaa Yesuus Kiristoos utuu foon hin dhalatin akka yeroo foon hin dhalate sanatti hin dhalatin jedhamu isa kanaaf immoo ragaansaa Qolaasiyaas tokko amma dhaloota lamatu jira akka wangeelaa keessatti tokko durbee Maariyaam irraa kan dhalate tokko immoo jalqaba uumama hundumaa dura kan dhalatedha okay kanaafuu isa uumama hunda dura jiruun si gaafataa jira uumama hundumaa dura iyyuu kan dhalate kuni eenyurraa dhalatee siin jedheen okay inni kuni kan inni jedhu afaan Oromoo isaatu uumama hundumaa dura dhalatee jedhee akkasittiin dubbata malee maalidha Amaariffi isaa hangafa akka inni ta'etti dubbata maal jedhamee Amaariffi isaa dubbisime amma Afrikaan qabu qabaatte baasi dubbisi rakkoon qabu baasi
أبشر تكون أبس اسكريني رتي بس قال تكو شتي باس قال تكو بس بلا باس وجرا أيه سكريني باس ما كسوسي دبسو دبس راكون كابو سكريني باسا دبس راكون كابو تدبين راكون أيه نمبر እሱ የማይታይ አምላክ ምሳሌ ነው። የሚታዩትና የማይታዩትም ዙፋናት ቢሆኑም ወይም ጌትነት ወይም አለቃነት ወይም ስልጣናት በሰማይና በምድር ያሉት ሁሉ በእርሱ ተፈጥሯልና ከፍጥረት ሁሉ በፊት በኩር ነው ጀ ወንዱ ማጅረዩ አንገፈ ቱሬ ጀ በእርሱ ተፈጥሯልና እሺ ማል ጀለ በሰማይና በምድር ያሉት ሁሉ በእርሱ ተፈጥሯልና ከፍጥረት ሁሉ በፊት በኩር ነው ጀ በኩር ነው ጀቹን ማል ጀቹ አንገፈ ጀቹን kana barbaadanis jedha warri kun hundumti isaanii anis kanumaan barbaade warri kun hundumti isaanii eenyuudhaan uumamanii barsuu tafaxirwaalinna በማን በኢየሱስ ተፈጥሯልና እሱ ደግሞ በኩር ነው ጀ በኩር ጀቹኒ አንገፈ ጀቹ ሰናል አንገፈኞ አንገፈ ዋን ሁንዱማ አንገፈ ዋን ሁንዱማ አንገፈ ዋን ሁንዱማ ቲሚ እሺ ኢሳውን ድርባ ድረዋት ተኮ እንጅሮ እርገቴቲ እብሮተ ተኮ ሸኒረቲ አነረንስ ዳልቼ ጀዳ ኦኬ ጎበስ አየ ኢሳ ከና ማሊዳ ዮም ዳልቼ ቆይ ገስተ እተን ሲርባ ከና ኢፕሰን ሲርባ ማሊዳ ተራኮን ተኮ እንጅሮ አንገፈ ሁንዱማ ጀቹኒ ሰድሮ ወንት ተኮ ጅራ ጀቹዳ ሚቲና አንጀቴ ጅርታ ወሊ ገለቶ ዳክቲ ወሊ ፍራሌ waaqayyoon dura wanni tokko iyyuu hin jiru. Isa kanan beektaa miti Yesuusin dura wanti tokko hin jiru naan jenne tar? Hin jiru. Wanni tokko erga Yesuus dura waa tokko hin jiraanneeti hanarran si dhalche gaafa jedhu waaqayyo yoomi kan inni dhalcheen? Hanarran si dhalche jechuun Daawit kutaan kuni baay'ee Ibroota keessatti inni dubbiste kun faarfannaa keessa jira. Faarfannaa keessaa Daawit faarfannaa keessaa fudhatame. Faarfannaa keessaa fudhatame. Inni sun maalidha? Daawit namni waaqayyoo waa'ee dhalachuu Yesuus Kiristoos irraa ajaa jechuudha achi keessatti. Waa'ee Yesuus anarran si dhalche ka jedhu maali reeyyuu siin jedhe akka inni dubbate nan beeka raajii faarfannaan dubbate namni Ibroota barreesse isa fayyadame anarran si dhalche ka jedhu maal jedha kanaan dura jedha lakkoofsa tokko irratti waaqayyo karaa namootaa nutti dubbataa ture karaa raajotaa nutti dubbataa ture har'a immoo karaa ilma isaatiin nutti dubbata jedhe moo hin jenne? jedhe. Okay erga akkas jedheeksi gaafa kana gadi siqee lakkoofsa jaarratti maal jedhe ani har'an si dhalchee jedheen. Okay. Yoomi kan inni dhalcheen? Inni sun ani har'uma si dhalchee inni jedhe suni waa'ee dhaloota Yesuus Kiristoositi Daawit eessatti raajaa Daawititti fakkeeffamete. Daawiti gaafa faarfannaa Daawit har'an si dhalchee jechaa jira? Daawit waaqayyo akkas jedha macaafa faarfannaa keessatti jechuudha. Waaqayyo har'an si dhalche yoo jedhu yoomi kan inni dhalcheen? Inni sun egaa ajageeffadhu gaa fooniin dhalachuu waa'ee Yesuus Kiristoos Daawit macaafa faarfannaa keessa taa'ee raaji. Isa sanaadha inni kun. Waaqayyo har'an si dhalche ka jechaa jiru kan inni durbe Maariyaam keessaa dhalateeni? Eeyyee. Hin qalladdaa'e? Maal hin qalladdaa'e sitti maan jedhamu? Waan ati dubbiste anis dubbise wal qabsiisee naasaa jira miti. Sagaleen kee hin jiru ustaaz. Qoy beekuma akkasin jedhanii akkuma nagaraa naasaa irra waan ta'eef iddoo jaalala naasaa humna barbaachisu. Lakki. Amma akkasitti naasanii qoy taragaagge. Ajiraatu kaa'an nuti wangeela lallabna malee waa akkasin jedhan. Gaafa tantanis waa sadii adda baasuu qabdu. Niitoorkii kun fakkaata
Inna gama jo. Ammaan booda nam tokko keessa seenaan buusaa warri mooditara nam tokko keessa gadi seenee naan kee darbadha. Tole nama keessa gadi seenu kee darbadha. Ayya ifaan ifaa. Si jeeqaadha. Na dhagaa jirta? Nan nagaa. Amma nagaama? Yaa nan nagaam. Tole har'an si dhalche kan jedhu durbee Maariyaam irraati jettee mee? Inni sun isa raajamiin siin jedhe. Galatoome anarraa flexibilityidha sin waliin deema sin hin mormu waan ta'eef. Tole durbee Maariyaam irraa Waaqayyo Yesuusin dhalchee. Isa kana hin dhalche gaafa jennu durumaa kan si dhaggeeffachaa ture akka ati mucaa sana ajjinaa isaa turte miti. Inni kun maalidha? Wangeela Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa 34 kaasee siin dubbisa akkas jedha laa. Nagaama miti sagaleen koo. Si dhaga'u jira har'an si dhalche kan jedhu sanii akka ragaa naaf fiddu kan biraa akka naan dubbisne har'an si dhalche kan jedhu durbee Maariyaam irraa Waaqayyo dhalchee jedhee si gaafadhe. Yookaan lakki jedhiti ragaa naa kenna. Si dubbisuuf yookaan lakki jedhiti naa dubbisi. Waaqayyo durbee Maariyaam irraa dhalchee. Dhagaan jirtuuti si dubbisaan jira bara wangeela Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa 34. Dhalchine jedhiti. Waaqayyo durbee Maariyaam irraa dhalchee yookaan lakki jedhi san booda ragaa naa kenna. Afurri Waaqayyo golbobuudhaan Yesuus Kiristoos akka namni dhalatutti dhalate tun taane afura Waaqayyo dun Waaqayyo durbee Maariyaam irraa dhalchee jette tole ishi galatoomi itti fufi amma ragaa kee fidi. Okay. Wangeela Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa 34 si dubbisa laa dhaggeeffadhu. Maariyaam yommus amma illee durbaa kun attamitti ta'uu danda'a jettee ergamicha gaafatti. Ergamaan itti dubbatu kun Gabrielidha. Ergamichi immoo hafuurri qulqulluun siirraan bu'a humni abbaas si golbooba. Kanaafis mucichi siirraa dhalatu kun qulqulluudhaa fi ilma Waaqayyoo jedhamee waamama jedha. Maal jedhama? Inni siirraa dhalatu kun ilma abbaa jedhama. Inni siirraa dhalatu kun ilma abbaa jedhama. Akkuma kana maalidha? Qulqulluudhaa fi ilma Waaqayyoo jedhamee waamama jedha. Akkas jechuun akka tisidha mucaa gaaffiin kan koo bakka ati naa kennu qabdu maal goota underline godhite Waaqayyo isheerraa dhalchuusaa qofaan underline naa godhi gaaffiin koo sana waan ta'eef waa'ee biraa miti waa'ee biraa kaaftennaan seenaa guddaa deemta Waaqayyo durbee Maariyaam irraa dhalchuusaa underline godhin agarsiisa. Kunoo underline godhin si dubbisaa jira bara. Maal jedhame? Hafuurri qulqulluun sirraan bu'a humni abbaas si golboobaa. Hafuurri qulqulluun sirra golbooba jechuun maali? Erga fiddee immoo. Hafuurri qulqulluun ilaa dhaggeeffadhu. Hafuurri qulqulluun sirraan bu'a. Sirra golbooba jedha. Hafuurri qulqulluun sirra bu'a humni abbaas si golbooba. Akkas jechuun. Humni abbaas sirra golbooba jechuun maali? Okay gobos. Kana jechuun walitti dhufeenya namaaf nama gidduutu hin taane Waaqayyoo hafuura isaatiin akka inni Maariyaam keessa buufate ilmichi inni dur sagaleedhaan ture suni garaa Maariyaam keessatti nama foonii ta'ee foon sana uffatee akka inni dhalatuufidha kan inni golboobu jedhu. Ikkoo hin dhalche ka jedhu qofaan mana agarsiisu dubbiin gabaabaan si gaafataa jiru irra golboobee dhalche moo eessatti dhalche akkamitti dhalche mee agarsiisi. Utoo kana si dubbisuu gaaffii biraa na gaafattaati kun. Sirri si gaafadha meerree hin dhalche ka jedhu eessa jira Waaqayyo abbaan dhalche durbee Maariyaam irraa ka jedhu eessa jira. Si golboobaa hafuurri qulqulluun sirra buufata. Si golbooba jedha malee sirraa dhalchaa hin jenne inni. Inni sirraa dhalatu yeroo jedhu maal jechuudha? Inni sirraa dhalatu immoo qulqulluudhaa fi ilma Waaqayyoo jedhama. Inni sirraa dhalatu malee innaan sirraa dhalchu hin jenne. Anka si gaafadhu kan Waaqayyoo dhalche si gaafadhe har'an si dhalche ka jedhu sana isheerraa dhalchuu isaan si gaafataa jiraan. Ani kun sirriitti asii deebisee ustaas beekaan jallisiniiti. Ayyee gaaffii tokko galatoomi bakka ishee kana nama ofaaf inni isaa gaaffii tokko dhumaa si gaafadha. Innis maalinni biroota boqonnaa 10 lakkoofsa 5 irra ka jiru qaama abboomamu naaf tolchitee jedha naaf gootee jedha Yesuus Kiristoos maal jechuudha? Maal jetti? Hello. Nagaa baasi kutaa. Inagaamu? Asan jedhe. Taap godhaa diraa jiru. Nagaami neetworkii keetu jee qaaranatti. Akkana jedha. Kanaaf Kiristoos gara biyya lafaa yommuu dhufe ati aarsaa kennaas hin jaallanne
garuu dhagna abboomamu anaaf qopheessiteettaa jedhe. Anaaf qopheessiteetta jechuun maali? Foon namummaa sana uffatee jechuudha. Eega biraan qabu kun. Naaf qopheessiteetta jechuun moo? Okay. Baasi kutaa sana guutummaa isaa dubbisi. Guutummaa isaa dubbisi kutichi. Dubbiseen kee bara amma guutummaa isaa nageenya moo? Ni dubbisi. Ibiroota meeqa? Ibiroota 10 lakkoofsa meeqa? Lakkoofsa 5. Okay, siin dubbitan mishi. Fixi gaaffii qabna ustaas. Okay. Abdiraan gaafachuu ni kenna qoyee. Daanii fi Dooktor Waajiraa qofa tafee xumureen gara keessatti deebi'ee waan barbaaddan gaafattu amma carraan keessan. Iisatti deebii hin fudhattu maal goota yeroo gubde malee. Okay. Isa kana jechuun isaa yoo dhagaa jiraatte Dooktor Waajiraa itti ofii dhagaan jira. Isa kana jechuun isaa Yesuus Kiristoos akka aarsaa ta'e beekamaadha. Dhagni isaa kun immoo abbamuudhaan aarsaa ta'e. Maalidha? Kutaamti garuma jalqabaa isaarraa yoo ilaalte iyyuu waa'ee aarsaan bara duriitti dhiyaachaa tureef immoo aarsaan karaa Kiristoos dhiyaate garaagarummaa isaa dubbateeti maal jedhaa? Ati dhagna abboomamuudhaaf kennite gaafa jedhu Yesuus Kiristoos nama foonii ta'e gaafa biyya lafaarra ture abboomamuudhaan maalidha? Isa abbaan isaa itti kenne sana ergama abbaa isaatii isa fudhate sana maal godhe? Abboomameeti aarsaa sana dhiyeesse. Kanaaf dhagna abboomamuudhaaf kennite jechuun isaa kanaadha jechuudha. Ifaanifa naaf kennite jedhu naa qopheessitee jedha. Qopheessuu jechuun maali? Si deebisee bar kanuma jedha kanumaadha deebiinsa. Qopheessite jechuun maali jedhe bar? Dubbii gabaabaati waan biraa isaa oolte. Naaf qopheessite jechuun qopheessuun maali jedhe si gaafadhe bar? Si deebisee mee naaf qopheessite jechuun suni Yesuus Kiristoos foon uffachuu isaatiin foon inni uffate suni maalidha? Abboomamuudhaanii sanna aarsaa ta'e sana dubbataa siin jedhe. Ani hin dubbatoomi siin jedhe gaaffiin si gaafadhe naa qopheessite jechuun maali jedhe si gaafadhe. Isa nama deebisee dabar already. Ifaanifa dhugaarraan baqatina. Hin baqadhu. Naaf qopheessite abboomamu naaf qopheessite jechuun maali? Waalaikum salaam. Kunoo itti fufi dubbisi deebiinsa kanumaadha barala ustaas dhaggeeffadhu laa maal jedha seeti. Naaf qopheessite jechuun maali? Dhaggeeffadhu laa wanta inni jedhu maal jedha? Kanaaf Kiristoos qo'ee kana dhaggeeffadhu ustaas wanni sekoondii baay'ee hin fudhadhu. Gaafadheem. Maal jedha seetira? Ragaa naa kenni. Dura kana siif kennuufan. Isa nama dubbadheera garuu maal jedha? Kanaaf Kiristoos gara biyya lafaa yommuu dhufe ati aarsaa kennaas hin jaallanne garuu dhagna abboomamuu anaaf kenniteetta. Dhagna abboomamu jedhu numaayyuu dhagna abboomamuu jedha. Okay. Thank you. Fudhadheera. Jechuma keen fudhadhe. Dhagna abboomamu naaf kenniteedha moo dhagna abboomamu naaf kenniteetta? Naaf qopheessiteetta jedha. Dhagna abboomamu naaf qopheessiteetta moo dhagna abboomamu naaf qopheessite jedha? Dhagna abboomamu naaf qopheessitee jedha. Dhagna abboomamu jedhu. Dhagna abboomamu jedhu. Maal jedha ree? Dhagna abboomamu naaf qopheessiteetta jedha. Dhagna abboomamu. Garaagarummaa? Dhagna abboomamu jechuun perseenii kan biraa dubbata. Dhagna abboomamu naaf qopheessiteetta gaafa jedha. Dhagna abboomamu naaf qopheessiteettaa jedha. Laasa kanadha. Dhagna abboomamu naaf qopheessiteettaan suni waa'ee ofiisaatti dubbataa jira. Waa'ee foon isaatii jechuudha. Isuma siin jechaara naa qopheessiteetta jechuun maaliidhaan gaaffiin koo malee ani sana si oomishu falmeen. Naa qopheessiteetta jechuun maali? Dhagna abboomamu naaf qopheessiteettaan suni dhagni inni Yesuus Kiristoos uffate suni maalidha? Abboomamaadha. Ergama abbaa isaatii sanni itti kenne sana abboommiidhaan raawwata. Maalii qofa barbaadani koo abboomamaa moo abboomamaa miti? Abboomamaa ta'uu maal nutti himee jira? Naa qopheessite jechuun maaliidhaan gaaffiin koo? Akkas jechuudha jedhee siin deebisnee amma dhagna abboomamu naaf qopheessiteetta jechuun isaa. Maal jette? Naa qopheessiteetta jechuun maalii qofa si gaafadhan dubbii gabaabaa? Dhagna abboomamu naaf qopheessiteetta jechuun dhagna abboomamee maalidhaa ergama isatti kenname sana raawwatu yookaas immoo Yesuus Kiristoos ergama fudhatee dhufe qabaa miti? Sin dirqisiisu ayyee galatoomi.
Daanii moo Dr. Waaqidiraatu dura jira? Kana beektota warra maal jedhamu kennina jedhaa naadha. Okay, jira natu dursa nanti fakkaata. Okay, Daanii itti dursa fakkaata. Waaqidiraa moo Daanii itti dursa maal hin beekaa? Daanii dursa. Ayyee Daanii itti Ayyee. Maate. Gaaffii lama si gaafadhaa. Ayyee. Lamaan isaa naa deebista tole. Tole yoo danda'e. Oh, dhagaan jira. Ayyee. Gaaffii si gaafadhu. Ah. Namummaa Yesuus Kiristoos keessa waaqummaan hin jira itti yaadda miti? No. Namummaa isaati Yesuus Kiristoos yeroo dadhabaa ture waaqummaan wajjin dadhabe moo keessan ture yeroo sana? Yeroo sana keessan turre utuu hin taane Yesuus Kiristoos qaama namaa mul'ate lafarratti. Lafarra yeroo deddeebi'aa ture bifa namummaatiin deddeebi'aa ture. Nyaachaa ture, dhugaa ture, dadhabaa ture. Wanta nama hojjetu. Gaafa dadhabee sagaleen hin jiru warri jala qaal takka. Warri jala. Xiqqoon fagaata. Amma Fagaata. Ijoo sirraa yaaree kana caala makiinaan natti yaara maal beekare. amma sirrateera amma. Yalla. Ro. يلا روح حبيبي بعدين يلا روح يلا ايش اما نقامة داني nagama. تولي اكن جدي Ayyee. ايش اكن سين جدي يسوع Wai. كريستوس غافة دبيدا نياتي رفادا توري واقمان سا وجي رفا توري مي روسنا واقمان كيسان جرو جد Bifa namummaa isaatiitiin ture yeroo sana. Bifa waaqummaa isaatii Yesuus Kiristoos gaafa du'ee du'aa moo'ee ka'e sana fudhate. malee jalqabannaa dadhabee du'aa ture keessan ture jechuudha. Waaqayyo wajjin waaqayyo waan hin rabneef nama yeroo sana raawwattee nama perfect dhugaa keessaa wanti argattu yeroos guutummaatti nama. Ayyee kana jechuun Yesuus Kiristoos osoo hin du'in tura nama ture jechuudha. Utuu hin du'in dura nama ture utuu hin taane ergaminni bahuu dhufe yeroo sana bifa waaqummaatiin utuu hin taane bifa namummaatiin barbaachisee dhufe yeroo sana. Tokko nama ture miti reetu hin du'in dura Ah. tole ishee yeroo du'e yoo nama ture moo waaqa ture? Yeroo du'e nama ture waaqa duree utuu hin ta'in gaaffii asirratti gaaffii tokko hin qaba. Namni du'ee ka'e argiteetta ammarratti Itti deebina hin jira. nama Yesuus kaasee utuu hin taane konfiidensii isaatiin ofii isaatiin du'ee du'a moo'ee kan ka'e jira. Isatti dhumna Yesuus ofii isaan kaane itti deebina sana. Akkan jedhu ani. Kanaaf gaa nama wanta du'ee ofii isaatiin du'a moo'ee ka'een nama jechuu hin dandeenya haree ustaas. Yesuus ofiin du'a moo'ee ka'eera moo? No. Meen agarsiisi. Dhaqee sii baasu. Maaniin sobeeree Luukaas yeroo Yesuus isa isin fannifamee du'e jettan kana kan kaasee Waaqayyo gaafa jedhu hin sobee Luukaas. Innoo fi masaati waaqayyo bara akkam jechuun ammati maqaa kan biraa qabaachuu dandeessaa ustaasii maqaa namni itti simamu maqaa biraa qabaachuu dandeessaa. Na dhaggeeffadhu kun maqaadha bar fakkeenyaaf amma maqaan kee asirraa maqaa lama ta'uu danda'a sadii ta'uu danda'a maqaadha malee kuni. Waaqayyo du'aa isa kaasee jedha bar. Eesha ta'uyyuu du'aayyuu isaa kaasu. Kanaafuu konfidensiidhaan ofii isaan kaane miti. Konfidensiidhaan ka'e gaafan siin jedhu Yesuus Kiristoos maali lafarratti waaqarratti gooftummaan hundinuu anaaf kennameera. Sanatti dhufna garuu Waaqayyotu du'aa isa kaase miti. No. Tolee galatoome. Kanaafuu gaafa du'eedhaa jedhe Yesuus Kiristoos waaqumnu waan faana du'e moo gaaf sana keessaa ba'e moo nama ture gaafa du'u? Gaafa du'e nama ture. Waaqayyoon du'u. Tole. Gaafa ka'oo Waaqa ture. maa Waaqayyo ofii isaa ka'uu dadhabe maaliif Waaqayyo isa kaase? Waa'ee Yesuus Kiristoos fakkeenya baruudhaaf ati. Fakkeenya osoo hin taane akkasumatti si gaafatu jira litiraalii malee fakkeenya miti. Waaqayyo ofii ka'u roha fuuti. Amma isin
Siin eenyummaa kee baruudhaaf waa'ee Yesuus Kiristoos walumaa gala baruudhaaf eessatti nu geessa beektaa? Yesuus Kiristoos maaliif dhalate utuu hin taane maal barbaacha lafa kanarra dhufe isa jedhu barbaade ammati solution isa yookaas maal barbaacha lafa kana nama ta'uunsaa maal barbaachise kan jedhu. Alhamdulillah. Ani maal akka barbaacha dhufe maata akka sanarraa dhimma hin qabu. Wanni barbaadni si gaafataa jiru Yesuus Kiristoos Waaqayyo erga du'aa isa kaasee Waaqayyo hin du'aayii siin jedheennaan hin du'uunaan jette. Akkasimi? Waaqayyo hin du'u. Yesuusi nama waaqa gaafa akkasiin jedhu. Erga gaafa kan waaqa ta'e Waaqayyo isa kamtu isa kaasere. Okay. Eesha asirratti waa tokkoon siin jedha. Yesuus Kiristoosi lafa kanarra wanti inni dhufeef tokko nama gara ofii isaatiitti deebisuuf gara jireenya bara baraatti deebisuudhaaf lafarra dhufe. Erga lafarra dhufee. Anis itti amana sana waan itti amannu waliin falminu waan itti namanne malee akkasiin jechaa jiru. Yesuus gaafa ka'u Waaqayyo yoo ta'e Waaqayyo du'aa kaase. Gaaffii kana deebisuuf irra keessa kana deebisnatu hin taane dudduuba isaatti achi deebi'uu nu gaafata. Isa dudduuba isaa naan si gaafadhu naa deebista amma isa kanan si gaafataa jira. Waa tokko dheeressitoo kan garasaan beektu taanaan garanna saasa'uun maal si fayyada reessi? Oh. Maal jettee deebistan? Du'a Waaqayyoo tuume osoo hin taane Addaamii fi Hewwaan badii balleessanii irraan kan ka'e jannata Eden keessaa gaafa gabba'an du'i irratti murtaa'e. Ikkoo malee Waaqayyo du'a nuumne jettanii amantu? Waaqayyo jalqabatti du'a nuumne. Okay, du'uun hin uumamne jechuudha. Tole, isin du'aa jirtan kana isaa fiddanii du'aa jirtu? Yaa, du'a manni du'aa kuni du'a gaaficha murtuu Addaamii fi Hewwaan irratti Eerfoon turraa fuutanii natti tola garuu anaan akka sagaleen kiliirii ta'u jechuudha. Eerfoon fayyadamaa jiru. Ishi waan shokos kuwee jira sanii fayyee. Okay, du'a nuyi har'a du'aa kuni Waaqayyootu umurii namaatti daangaa godhe. Device fayyadamaa jiru bilbila koodhaan natti fakkaata. Ayyee meeshaan irra fakkaata. Du'a har'a du'aa jirtan kana eessaa argattan Waaqayyo isinirra barreesseeti moo duuni kun eessaa isin dhufe isiniin? Du'i har'a du'aa kuni du'a Waaqayyoo mucaa namaatti daangaa godheera. Umuriin namaa 120 90 darbeen jedhe kan daangaa ka'edha. Sigale kan dhaalame osoo hin taane kun ajaja Waaqayyoo biraa